isa sittu ulfaate isa anatti ulfaate isa galagalchuu danda'utu gidduu keenya jira. Haleluuyaa. Ameen. Ameen. Qaansaa bara baraan kabajamu. Ameen. Yesuus gooftaadha. Ameen. Ameen. Torbanoota sadii fi sagalee waaqayyoo walii wajjiniin ilaalaa turre. Sagalee waaqayyoo nuti walii wajjin ilaalaa turre. Mata duree sagalee waaqayyoo nuti walii wajjin ilaalaa turre mata duree duuka buutuu dhugaa ta'uudhaa fi gatii inni nama baasisu walii wajjin ilaalaa turre gaani. Kutaan nuti keessaa ilaalaa turre Wangeela Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 34 kaaseeti. Eenyullee na duukaa kan bu'u jira yoo ta'e of haganuu jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos kutaanni itti dubbatee dhagaa kuni. Inni tuuta jara bartoota isaa wajjin ofitti waamee namni tokkollee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofiisaa dhiisee fannoo isaa isa anaaf jedhee baatu ofirra kaa'atee ana duukaas haa bu'u. Namni jireenya isaa oolfachuu barbaade jireenya isaa duraa in fudhatama. Namni anaaf wangeelaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa in oolfata. Namni biyya lafaa guutummaatti buufate lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maaliree jedhee kutaa kanan dubbisee torban sadiif walii wajjin ilaalle gaani mata duree adda addaa irratti duuka buutuu dhugaa ta'uudhaaf gatiin nama baasisu maali isa jedhu wanta afur walii wajjin ilaalle wal qabsiisee deemuudhaaf jedheetanii wanta afur ilaalle duuka buutuu dhugaa ta'uudhaaf gatiin nama baasisu maal fa'i inni jedhu inni jalqabaa of ganuu gaafata. Of ganuu maalummaa ofii of gananii Kiristoositti dhuunfatamanii jiraachuu akka ta'e walii wajjin waa hedduu ilaallee deebi'ee immoo inni qabxiin lammataa immoo wanta gooftaa caalaa nutti ta'uu barbaadu hundumaa dhiisnee gooftaa caalchisachuun akka nurra jiraatu. Anaaf jedhee ofiisaa kan hin dhiisnedha. Of kan caaluun jiru. Abbaan manaa, haati manaa, obbolaan, haati, abbaan inni jalqabaa oftu caala gatii ta'ee fi abbaasaa, haadhasaa, ijoollota isaa anaaf jedhee kan hin dhiisne. Ofiisaa kan hin dhiisne ana duukaa bu'uu hin danda'u jedhe qabxiinni lammataa isa kana ture. Deebi'ee immoo namni yeroo baay'ee immoo of caalaayyuu qabeenya ilaaluu barbaada. Qabeenyas kan hin ganne. Qabeenyas kan hin dhiisne ana caalaatti qabeenya isaa kan ilaalu anaaf ta'uu hin danda'u na duukaa bu'uu hin danda'u isa jedhu ilaalle. Arfaffaa irratti immoo fannoo ofiisaatii baatee ana duukaa kan hin buune anaaf ta'uu hin danda'u na duukaa bu'uu hin danda'u. Namni fannoo isaa baadhatee na duukaa hin buune isa jedhu ilaalle. Fannochi immoo maaloodha isa jedhu ilaalleerraa. Gidiraadha Kiristoositti amanuurraan kan ka'e gidiraa namatti dhufuu ari'atama jibbamuu namatti dhufuudha fannochi. Isa baatee kan na duukaa hin buune duuka buutuu koo dhugaa ta'uu hin danda'u isa jedhu ilaalle gaa. Har'a immoo yoo Waaqayyo jedhee yoo nu gargaare Waaqayyo nu gargaara maqaan isaa ulfaatu inni ammaatti nu fide nu gargaara. Har'a immoo duuka buutuu dhugaa ta'uun gatii nama baasisuu duwwaa miti. Aarsaa kaffaluu duwwaan mootuun ta'in wanti duuka buutuu dhugaarraa barbaachisu jira. Duuka buutuu dhugaa Kiristoos Yesuus duukaa kan bu'an Kiristoosiin akka fayyisaa isaaniitti amananii isa duukaa kan bu'an maal gochuu qabu? Maaltu irraa eegama? Maaltu irraa barbaadama? Isa jedhu gatii kaffaluu duwwaadha, jibbamuu duwwaadha, ari'atamuu duwwaadha, kana duwwaa miti. Maaltu irraa eegama? Isa jedhu walii wajjiniin har'a qabxii tokko duwwaa ilaalla. Har'a qabxii tokko duwwaa ilaalla. Maaltu irraa eegama? Kiristoos Yesuus na baasaa. Fayyisaa kootii. Isatu jireenya naaf ta'ee jedhee namni Kiristoos duukaa bu'e. Duuka buutuu dhugaan maal gochuu qabaa? Isa jedhu walii wajjin ilaalla. Maaltu isa ibsa? Duuka buutuu dhugaa ta'uusaa maaltu isa beeksisa?
Maaltu warra kaanirraa adda akka inni ba'u isa godha. Maaliin beekama? Duuka buutuun dhugaan. Har'a Waaqayyo maqaa Gooftaa Yesuusiin ija keenya nuuf abanu. Ameen. Eeyyee duuka buutuu dhugaarraa maaltu eegama? Maaltu irraa calaqqisa? Maaltu irraa argama? Maaltu irraa barbaachisa? Waaqayyo maalirraa barbaada? Namooti immoo maalirraa arguu barbaada? Maal akka irraa argan Kiristoos Yesuus namooti maal akka nurraa argan barbaada? Kana qabxii arfan tokkodha. Har'a garuu qabxii isa jalqabaa tokko walii wajjin ilaalla. Inni jalqabaa kun gamaanni duuka buutuu dhugaarraa maaltu eegama inni jedhu qabxiin tokkoffaan sagalee Waaqayyootiin jiraachuu. Akka sagalee Waaqayyootti jiraachuu. Haaleluyyaa. Ameen. Maaltu qabbaneerraa eegama? Maaltu obboloota koorraa sinirraa eegama? Akka sagalee Waaqayyootti jiraachuu. Sagalichaan jiraachuu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 31 nan dubbisa akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 31 irraa akkana jedha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Yemmus Yesuus Yihuudoota warra isa amananiin dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan egaa isin dhuguma bartoota kooti. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Akkas jedha irra deebi'een dubbisa. Yemmus Yesuus Yihuudoota warra isatti amananiin dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan egaa isin dhuguma bartoota kooti. Dhuguma isin duuka buutota kooti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Yihuudoonni yeroo sana keessa Yihuudootii warra isatti amananis turaniiru. Warri isa ari'atan, warri du'atti dabarsanii kennan akkuma jiran warri isatti amananis jiru turan. Yihuudoota warra isatti amananiin iddoo kanatti akkas jedhaan egaa. Isin dhugumaan duuka buutuu koo dhugaa ta'uu yoo barbaaddan, ana duukaa bu'uu yoo barbaaddan, kanatu isinirraa eegamaa jedhe yeroo inni itti argina iddoo kanatti. Innis maanni dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan. Haaleluyyaa. Dubbii Waaqayyootti namni qabamee jiraatu bartuu dhugaadha. Duuka buutuu dhugaadha. Sagalee Waaqayyootti abboommii isaatti qabamee kan jiraatu inni duuka buutuu dhugaadha. Kiristoos duukaa dhuguma bu'aa jira. Namni sagalee Waaqayyootti jiraatu. Namni dubbichatti jiraatu. Namni dubbichatti qabamee jiraatu. Namni dubbichi isa keessa jiraatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Abboommii Waaqayyoo, jaalala Waaqayyoo, fedha Waaqayyoo kan raawwatu inni dhuguma bartuu dhugaadha. Nama dhuguma Kiristoos duukaa bu'a. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7:21 amma 23 daddafeen dubbisa akkana jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 amma 23 in argattu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 21 kaasee akkas jedha. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetutu mootummaa waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti. Kiristoos Yesuusitti amananii warri isa duukaa bu'an abdii guddaa tokko qabu. Abdii eenyu jalaa fudhachuu hin qabne. Abdii eenyu jalaa hambisuu hin dandeenye. Jireenya bara baraatti galuu, mootummaa Waaqayyootti galuu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Iddoo kanatti maal jedha gaan? Yesuus akkas jedha. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetutu mootummaa waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti. Meettuma fufeen dubbisee irratti dubbadha. Guyyaa isa dhumaa sanatti namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra.
maqaa keetiinis hafuurota hamoota baafneerra. Hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra miti. Anaan jedhu ani immoo yeroo sanatti matuma an isin hin beeku. Isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa jedheen mul'inatti isaanitti hima jedhee. Waaqayyo nu haa eegu. Amen. Waaqayyo nu haa eegu. Amen. Waaqayyo nu haa eegu. Amen. Irra deebi'een jedha Waaqayyo nu haa eegu. Amen. Sagalee baay'ee bartoota isaa duuka buutota isaa dhugaa warri ta'an kan Waaqa abbaa koo fedha abbaa koo raawwatu sagalee abbaa koo abboommii isaa raawwatu warruma calleedhanii yaa gooftaa naan jedhan mite. Asteeroo dubbatu yeroo sanattidha. Yeroo sanatti immoo yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra. Maqaa keetiin seexanoota baasneerra. Maqaa keetiin dinqii gurguddaa hojii aaboo gurguddaa hojjenneerra. Raajii dubbanneerra. Sana gooneerra kana gooneerra. Yeroodhuma sanayyuu an isin hin beeku. Abeet Waaqayyo salphina kana nama oolchu. Baay'ee nama sodaachisa obboloota koo. Baay'ee nama sodaachisa. Duuka buutotaam duukaa buuneerra warra jedhaniidhaam maqaa isaatiin tajaajila gurguddaa warra tajaajilan. Tajaajila mul'atu. Akkamma bara keenyaa si'ana addunyaa irratti mul'ata. Tajaajilli gurguddaan miidiyaa gurguddaan waltajjii gurguddaa irratti namooti beekaman akkuma bara keenya gochaa jiran. Yaa obboloota koo of eeggannu Waaqayyo nu haa eegu. Tajaajilli jireenyaan ta'u. Tajaajilli wabii jireenyaan ta'u. Raajii dubbachuun wabii jireenyaan ta'u. Lallabii wabii jireenyaan ta'u. In ta'u Waaqayyo nu haa eegu. Waaqayyo nu haa eegu obboloota. Wabii ta'u. Etu wabii ta'a ta'ee kunoo asirratti kunoo hin caafamu ture. Hin caafamu ture. Tajaajila gurguddaa kan beekamedha baqa. Amma bara kanarra gabaarra kan oolee jirudha. Gabaa addunyaa kan harkisuudha. Amantoota baay'ee kan wal dhaalchisuudha. Sagalee Waaqayyoo irraallee akka isaan kaatan kan gochaa jiru wanta wal makee baay'ee bara jiru keessa jirra. Tajaajilli aniif isin tajaajillu garuu jireenya kan nu dhabsiisu hin ta'in. Ani gonkumaa yerooma sanayyuu isin hin beeku. Isin hamoota nana. Maqaa tajaajilaatiin hammeenya warra godhan. Sabni waltajjii irratti gaafa argu seexana ba'uu arga. Raajii dubbatamuu dhaga'a. Kennaa fayyisuu gurguddaatu argama. Waaqayyo kennuu isaatti hin gaabbu. Kennaa ayyaanaa kennuu isaatti hin gaabbu. Deebi'een fudhatu. Namumtiyyuu aniif isin hamoo taane kennaa namaa kennine nama tokko wajjiniin yoo wal dhabne iyyoo baqqaasii wajjin wal dhabeeraaf fidi. Kennaan bara sana sii kenni. Kennaan ji'arraa sii kenni. Kennaan kaleessa sii kenni. Hin jedhu namumtu. Numti warri hamoon kun iyyuu hin goonu. Waaqayyo immoo arjaadha gara laafessaa maqaan isaa ulfaatu Waaqa jaalalaati. Hin fuudhurra. Akka barbaadan ta'u akka barbaadan deemu irraan fuudhu. Kanaan egaa gowwooma namni baay'een hariinus gowwoomaa jirraa laata. Anis gowwoomaan jiraa laata. Har'a Waaqayyo sagalee kanaan nu haa deebisu maqaa Yesuusiin. Nu haa deebisu Waaqayyo. Duuka buutuun dhugaan sagalee Waaqayyootiif abboomamaa. Sagalee Waaqayyoo raawwata. Abboommii fedha abbaa isaatii raawwata. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hin beeku jedhamuudhuma Waaqayyo nu haa oolchu.
dhugaan isinii jedha. Kisaaraa guddaadha. Kisaaraa guddaa. Bara baay'ee deemtanii tajaajiltanii. Kan sadarkaa guddaa ofiif kenne, sadarkaa tokkoffaadha anaatu dura waamame, gonfoo fudhatee sadarkaa ofiif kenne, yeella'uu Waaqayyoon waa oolchu. Tariyaan sadarkaa guddaan ofii kenneera ta'a. Tarii bakka gaafa sana badhaasan fudhadha, gonfoon fudhadha jedhee ofa eeggannu obboloota koo. Ofa eeggannu Waaqayyoon waa gargaaru. Waaqayyoon waa gargaaru. Kanaaf iddoo kanatti akkas jedhe Yesus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetutu mootummaa waaqaatti galeedha bakka. Mootummaa waaqaatti galuun immoo amma dhumaatti deemuu gaafata. Hamma dhumaatti cimanii dhaabbachuu gaafata. Tolatti kan ta'u miti. Fayyuun keenya tolatti ayyaanaan fayyineerra. Tola yeroo innu nutu tola malee, nutu baasiin baasne malee, Kiristoos Iyesuus gatii dhiiga qulqullaa'an nutti dhangalaasee gatiidhaan nu bite. Maqaan isaa ulfaatu. Maqaan isaa ulfaatu. Garuu godhaa sanuu jedhe immoo gochuun dirqama. Ta'uu baateen barreeffamu ture. Namooti baay'een bakka ayyaanaan fayyineerra. በጸጋ ድነናል ጀአኒ ወረከሲን ደመን ጅሩ በቃ እንደፈለግን አከበርባኔ ጅራኔ አከበርባኔ ሃሶፍኔ ወንበርባኔ ጎኔ በቃ አንዴ በጸጋ ድነናል ወረጀንቱ ባይን ካአኒ ጅሩ በረከን ሚት ፈይኔራ ፈይነ ኬኛፍ ገቲ ባስ ነው ቀም ገሩ ጎዳሰኑን ጎዳሙን ድርቀማ አያኒ ዋቀዮኑ ጋርጋራ መቃን ሳውልፋቱ Tutau bateen barreeffamu ture tun barbaachisu ta'e. Kanaaf egaan Roomee 2:13 irratti immoo akkana jedha sagaleen Waaqayyoo. Roomee 2:13 irratti akkana jedha. Warra seera dhaga'anii Waaqayyo duratti qajeelota hin ta'in, warra seera dhaga'anii Waaqayyo duratti qajeelota hin ta'in. No, irrandebia ifamana godhan of kalcha warra seera dhaga'anii Waaqayyo duratti qajeelota hin ta'an warri seera dhaga'an Waaqayyo duratti qajeelota hin ta'anidha. Na of kalcha dhaga'uu duwwaadhaani qajeelota ta'uun hin danda'amu jechuudha. Dhaga'uu duwwaadhaan warri seera dhaga'anii Waaqayyo duratti qajeelota hin ta'an warri seerichi abboomu warri godhan garuu qajeelota waan seerichi abboomu warri godhan garuu qajeelota hin ta'u jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warri waan seerichi abboomu godhanii qajeelota hin ta'u. Warra dhaga'antu qajeelota ta'an jedhu. Dhaga'anii warra hojiirra oolchan. Dhaga'anii warra abboomaman. Dhaga'anii akka dubbichaatti warra jiraatan. Waaqayyo har'a maqaa gooftaa Yesuusiin ayyaana kana nutti gonfu galgala kana. Seericha dhaga'an, dubbicha dhaga'anii, isa dhaga'uu duwwaan mootum ta'in hojiirra kan oolchan. Kanaafitu qajeelotan ta'an jedha. Warra seera dhaga'an ni Waaqayyo duratti, warri seera dhaga'an Waaqayyo duratti qajeelota hin ta'an. Waan seerichi abboomu warri godhan garuu qajeelota hin ta'u jedha bakka. Qajeelota hin ta'udha. Warri seerichi wanta abboome godhu. Kanaaf sagalee Waaqayyoo gochuudhaan Kiristoos Iyesuus qajeelummaa nutti agarsiise. Inni nuyi duukaa buunu, inni na duukaa bu'aanu jedhe qajeelaadhaan. Kanaaf warri sagalicha immoo dhaga'anii isa duukaa bu'an hojiirra oolchanii abboomaman qajeelota ta'udha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maqaan isaa bara baraan haa kabajamu. Deebi'ee gaan Yaaqoob tokko irratti immoo Yaaqoob 1:22-25tti daddafeetan dubbisa akkana jedha. Yaaqoob 1:22-25tti akkana jedha. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Warra dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee warra dhaga'uu duwwaadhaan of gowwoomsan
inta ina. Warra dubbicha dhaga'uudhaan hojiirra oolchan ta'a malee warra dhaga'uu duwwaadhaan of gowwoomsan inta ina. Dhaga'uu duwwaan of gowwoomsudha jechuudha. Dhaga'anii waan dhaga'an hojiirra oolchine taanaan of gowwoomsuudha. Sa'aatii muraasa dura ammuma natti dhufnaan hin dubbadha. Sa'aatii muraasa dura obboleettii tokko jiniin bilbilaan haasa'aa turre. Obboleettii baay'ee dhugaa jireenya isheetiin fakkeenya guddaa taatu biyyuma kana jiraatti. Baay'ee nama Kiristoosiif jedhee baay'ee ari'annaa guddaan irra ga'eedha. Bara ari'atamaa mana keessatti kan ari'atamaa turte firootaan as Finfinnee dhufte firoota bira turte ari'annaa guddaan kan irra ga'e ture. Waan ta'e tokko haasa'aa turreetu qabboo naan jette. Ani amma naa danda'ame naan jette. Sagaleen dhaga'e, sagaleen dubbifadhe appilaayi gochuun barbaada jireenya koo irratti naan jette. Dhugumas immoo nama akkasiiti. Naman dhugaa ba'uufiidha. Baay'ee jireenya kootiif baay'ee akka waan baay'eedhaan keessumaa bara ari'atamaa waan baay'een iseerraa baradhe. Waan baay'een iseerraa baradhe. Akka moodeliitti naman ilaalu Kiristoosiin tokkoffaadhaan ni moodela keenyanni. Garuu waan hedduun obboleettii kanarraa baradhe. Galannoo Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maal jette? Waanin dubbifadhe. Sagalee Waaqayyo waanin dhaga'e. Bakka practice gochuun barbaadette. Jireenya koo keessatti hojiirra oolchuudha bakka kan hin barbaadu yeroo hundumaa itti. Har'a maqaa Gooftaa Yesuusiin anaaf isiniifis kun haa ta'u. Warra dubbisanii dhiisanii biraa sokkanutu hin ta'in warra dhaga'anii calluma jedhanii dhiisanii deematu hin ta'in sagaleen Waaqayyoo maaliif natti dubbatame? Maaliif naa kenname? Maaliif hin dubbise? Maal godhinaan jedhee? Maal dhiisinaan jedhee? Maal duukaa bu'inaan jedhee? Maal biraa deebi'inaan jedhee? Jedhanii warra xiinxalanii jireenyaaf godhatan Waaqayyoon waa taasisu. Kanaaf akkasiin ta'inaa jedhaga. Warra dhaga'anii deemuudhaan of gowwoomsan hin ta'inaa. Isaan of gowwoomsu. Warri dhaga'uu duwwaatti amananii isaan of gowwoomsu. Dhaga'uu duwwaan hojiin qabu jedheetu akkas jedha. Namni dubbicha dhaga'ee hojiirra immoo hin oolchine. Namni dubbicha immoo dhaga'ee hojiirra immoo hin oolchine. Akka nama fuula isaa of ilaalee keessatti ilaalee akka jirutti ofiisaa arguuti. Ofiisaa ilaalee erga adeeme booddee achumaan bifnisaa attam akka ture inni irraanfata. Namni sagalicha dhaga'e hojiirra hin oolchine. Namni irraanfatu. Namni dubbicha hojiirra hin oolchine. Nama of ilaaleedhaan of ilaalee maal akka fakkaatu of ilaalee wayyaan uffate bifisaa rifeensisee maal akka fakkaatu of ilaalte achi of ilaalee duraa immoo gaafa deeman akkam akka turte namni irraanfatu nama dubbicha hojiirra hin oolchineedha. Waaqayyo hubannaa nuuf haa laatu obboloota koo. Jedheetu akkas jedha gara gadiitti immoo ofiisaa ilaalee erga adeeme booddee achumaan bifnisaa attam akka ture inni irraanfata jedheetu namni seera birmadummaa isa hir'ina hin qabne keessa lixee ilaalu isa biraas kan hin deebine isa dhagee hojiirra kan oolchu malee kan hin irraanfanne garuu gochaa isaatti gammaduuf jira jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kan godhe kan hojiirra oolche maqaan isaa ulfaatu gammaduuf jira jedha. Jireenyichatti galee isa duukaa bu'e gooftaasaa hoolicha haleluyaa fuulaan argee gammaduudhaaf jira. Maata alavaaya doonamaas haleluyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf obboloota koo har'a aniif isin maal fakkaanna? Akkam laata sagalichi jireenya keenya keessatti iddoo qabatee jira. Mee deebinee immoo Maarqos 4:16-17 immoo sagaleen Waaqayyoo
waan tokko jedha daddafee dhuman dubbisaa akkana jedha. Wangeela Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 16 amma 17 akkana jedha nan dubbisa. Lafti dhagaas fakkeenya warra dubbichi garaa isaanii keessatti facaafame yommuu isa dhaga'an gammachuudhaan fudhataniiti. Isaan akka biqiltuu hidda gadi fagoo hin qabneeti. Yeroodhaaf hin dhaabbatu. Sababii dubbichaatiif rakkinni yookiis ari'atamuun yommuu ga'u garuu achumaan hin gufatu jedha. Iddoo kanatti gaanii Kiristoos Yesus iddoo kanatti gaan gooftaan Yesus Kiristoos waa'ee sanyii sana yeroo inni barsiisu argina. Kutaan kun hunduma isaa inni ibsu keessa deeme sanyii sana keessaa isa dhagaarra bu'e dhagaarra sanyiin bu'e hundee gadi fageeffachuu hin danda'u. Yeroodhaaf jiidha argatee biqiluu danda'a garuu hundeen isaa gadi lixuu hin danda'u. Akkuma kana gaanii akkuma sanyii isa dhagaarra bu'ee warri sagalicha dhaga'anii ittiin jiraanne akka kanaa jedha. Yeroo sanaaf gammachuudhaan hin fudhatu sagalichi jireenya isaanii keessatti iddoon qabanne gadi fagaanne hidda gadi fageeffanne yeroo ari'atamni jibbamuun gidiraan dhufu isaan dhiisanii booddee warra deebi'anii. Waaqayyo maqaa Yesuusiin nu haa eegu. Sagalicha kan dhaga'e bartuun dhugaa akka isa fakkeenya dhagaarra bu'ee hin ta'u. Jireenya isaanii keessatti gadi lixee hojii guddaa hojjeta. Hundee gadi fageeffate. Isaan akka biqiltuu hidda gadi fagoo hin qabneeti. Yeroodhaaf hin dhaabbatu. Sababii dubbichaatiif rakkinni yookiis ari'atamuun yommuu ga'u garuu achumaan hin gufatu. Hin gufatu bakka. Ari'atamuun yeroo dhufu hin dhaabbatan. Gufatanii gara booddee deebi'u. Kiristoos duuka buutummaarraa gara booddee deebi'u. Hin dhiisu. Sana baachuu hin danda'an. Warri dhaga'ani garuu bartuu dhugaa kan ta'an dubbicha kan dhaga'ani garuu haalelooyaa. Akka isa dhagaarra bu'eetu hin ta'in akka isa lafa gaarii argatee hundee gadi fageessatee ta'u jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyoon waa gargaaru obboloota koo. Ari'atama yeroo darbe gaan ilaallee turre waa'ee ari'atamni akka ga'u maanni dhugaatti duuka buutuu dhugaa Kiristoos duukaa warri bu'an hin ari'atamu hin jibbamu gidiraa gurguddaatu isaanirra ga'a jennee ilaallee turre. Gidiraa keessatti ari'atama keessatti Kiristoos irraa gara booddee akkan deebine kan nama godhu sagalicha dhaga'anii sagalichi itti jiraachuudhaan keessa namaatti hundee gadi fageeffatee ija godhatee haaleluyyaa galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yeroo sana sagalichi nama dhaaba jechuudha. Ari'atamis dhufe maalis dhufe gara booddee deebi'uun hin jiru jechuudha. Kanaaf jireenya hundee gadi fageeffate. Jireenya hundee gadi fageeffate. Jireenya dhagicharratti ijaajje. Waaqayyo jireenya akkasiitiin nu haa eebbisu. Eeyyee hundeen qabani warri sagalichatti hin jiraanne warri sagalichaaf hin abboomamne hundeen qabani. Manni isaanii hundee gadi fagoo miti. Mee sagalee Waaqayyoo keessa ammas iddoo tokkoon dubbisa. Sagalichaan warri jiraatan hundee gadi fageeffatu. Deebi'ee immoo sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Wangeelaa tokkoffaa Yohaannis ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irratti akkana jedha.
yoona jaallattan wangeela ifam wangeelam Yohaannis boqonnaa 15 irratti 15 irratti yoona jaallattan abboommii koo eegaa jedha. Tokkoffaa Yohaannis 5:3 irraa immoo akkana jedha nan dubbisa. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irraa akkana jedha. Daddafeetan dubbisa yeroo akkan hin fudhanne jedheetani. Waaqayyoon jaallachuu jechuunis abboommota isaa eeguudha. Abboommotni isaa immoo ba'aa ulfaatoo miti jedha. Waaqayyoon jaallachuu jechuunis abboommota isaa eeguudha. Abboommonni isaa immoo ba'aa ulfaataa miti jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf yoona jaallattan abboommii koo eegaa jedha. Yoona jaallattan abboommii koo eegaa jedhee dubbata. Wangeela Yohaannis irratti akkas jedhee dubbata. Yoona jaallattan isa nu jaallate isa duukaa buune bartuun dhugaa Kiristoosiin jaallatameera. Duuka buutuun dhugaa Kiristoosiin jaallatameera. Isa jaallate kanammoo jaallatee duukaa bu'uutu irra jiraata jechuudha. Yoona jaallattan abboommii koo eegaa jedheetu ergaa Yohaannis irratti immoo Waaqayyoon jaallachuu jechuunis abboommota isaa eeguudha. Abboommota isaa eeguudha. Yeroo sagalee isaa goonu, yeroo sagalee isaatti jiraannu, sagalichi yeroo nu keessa jiraatu bartuu isaa ta'uun keenya kanaan hin beekama jechuudha. Malee isin jaalladhaa jennee faarfachuu dandeenya. Isin jaalladhaa jennee dubbachuu dandeenya. Kadhata keenya keessatti, haasaa keenya keessatti. Waaqayyoon jaallachuun abboommii isaa eeguudha. Sagalee isaatti jiraachuudha. Kanaaf isa nu jaallatee of duukaa nu buuse kana jaallannee abboommii isaa eeguu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 irraa akkana jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 daddafeetan dubbisa akkana jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 amma 25 akkas jedha. Jaallateetu abboommii koo eega. Kanaafi abboommii isaa eeguun immoo Kiristoosiin Waaqayyo abbaa jaallachuu keenya agarsiisa jechuudha. Kanaaf yeroo sagalee isaa isa jaallannee abboommii isaa eenyu hundeen keenya gadi fagoo ta'a jechuudha. Hundeen keenya gadi fagoo ta'a jechuudha. Mee 24 kaasee immoo yoon dubbise akkas jedha. Yesus egaa namni dubbii koo dhaggeeffate akkasaat hojjechuu hundinuu namni ogeessa akkas jedha 23 kaaseen dubbisa. Ani immoo yeroo sanatti matumaa isin hin beeku isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa jedhee mul'inatti isaanitti hima jedhaa isaan sila dubbiseedha. Amma 24 kaasee immoo waa'ee manaa dubbata. Yesus egaa namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjetu hundinuu nama ogeessa mana isaa dhagaa irratti ijaarrateeti. Ijaarrateet in fakkeeffama. Akka nama ogeessa mana isaa dhagaa irratti ijaarrateet in fakkeeffama. Bokkaan roobee lolaan lola'ee qilleensis qilleensa'ee mana sanatti bu'an manichi garuu hundeensaa dhagaarra dhaabamee waan tureef hin jigne. Namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hin hojjenne hundinuu garuu nama gowwaa mana isaa hundee malee lafa cirrachaarratti ijaarrateeti.
ijaarratee in fakkeeffama. Bokkaan roobe lolaan lola'e qilleensis qilleensa'e mana sanatti bu'an manichis hin jigee jiguunsaas baddu baasa ta'ee jedhee iddoo kanatti waa'ee mana fakkeenya fudhata. Iddoo kanatti dhagicha irratti dhagaasa ta'e irratti mana isaa kan ijaare inni abshaala ogeessa inni immoo nama dubbii koo dhaga'ee godheedha. Namni dubbii koo dhaga'ee godhee nama mana isaa dhagaa irratti ijaarrateedha. Bubbeen yoo bubbise lolaan yoo lola'e qilleensi jabaan yoo dhufe bokkaa jabaan yoo roobe inni homaa tokkollee achii socho'uu hin danda'u jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ari'atamni akkamii yoo dhufe homtuu san sochoosu. Dhagicha irratti ijaaramee jira gatii ta'eef. Dhagaa jabaa irratti ijaaramee jira gatii ta'eef inni waa tokkollee hin ta'u jedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa kabajamu. Kanaaf dhagaa inni ta'e, dhagaa golee inni ta'e Yesuus Kiristoos isa irratti hundeeffamneera. Namni dubbichatti jiraate gaan Kiristoos irratti hundeeffameera jechuudha. Dhagaasa ta'e. Iddoo kanatti waa'ee dhagaa kanaan dubbata. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 4 irratti waa'ee dhagaa kanaa waa'ee kattaa kanaa dubbata. Kan isin dhibu dhaxxanii seera ba'uu keessaa 17 argattu. Seera lakkoofsaa keessaa 20:11 walumatti qabeen isinitti madheetan faarsaa 78 15 amma 16tti irraan deebi'a. Tokkoffaa Qorontos 14 seera ba'uu 17 seera lakkoofsaa 20:11 faarsaa 78 15 amma 16tti waa'ee dhagicha keessaa burqee haasa'a. Waa'ee sabni Israa'el lafa onaa keessatti kattaa keessaa bishaan isaanii burqee dubbata. Seera ba'uu irratti, seera lakkoofsaa irratti, faarsaa irratti isa haasa'a. As dhufee kakuu haaraa keessatti illee dubbateetu tokkoffaa Qorontos 10:4 irratti akkana jedha. Walumatti qabeen dubbisee akkana jedha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 4 irratti akkana jedha. Hundumti isaanii dhugaatii hafuuraa isa tokkicha sana dhuganiiru. Hundumti isaanii dhugaatii hafuuraa isa tokkicha sana dhuganiiru. Isaan kattaa hafuuraa isa guddicha kattaa hafuuraa haleluuyaa. Isa guddicha isa isaanii wajjin adeemaa turetti dhuganiiru. Isa isaanii wajjin adeemaa ture. Utubaa duumessaatiin, utubaa abiddaatiin galgala, utubaa abiddaatiin akka qorri isaanii tunne guyyaa akka aduun isaanii gubne utubaa duumessaatiin isaan geggeessaa ture dheetu dubbateetu akkana jedha gaan ture jedhee haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo isaan keessaa namoota baay'ee waan hin gammanneef lafa duwwaatti hin gatamanii jedha. Lafa duwwaatti hin gatamanii jedha. Iddoo kanatti gaan hundumti isaanii dhugaatii hafuuraa isa tokkicha sana dhuganiiru. Isaan kattaa hafuuraa isa guddicha isa isaanii wajjin adeemaa turetti dhuganiiru. Kattaan guddichi ifama irraan darbe. Kattaa guddichi sun immoo Kiristoos ture jedha. Haleluuyaa. Kattaa guddichi immoo dhagichi immoo Kiristoos ture jedha. Haleluuyaa. Burqaa bishaanii, burqaa jireenya, bishaan bara baraa isa ta'e. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf egaan dhagicha irratti ijaaramuutu nurra jira. Namni abshaalli sagalicha dhaga'ee godhee mana isaa dhagicha irratti dhagaa irratti nama ijaarrate fakkaateedha. Manni literally mana isa keessa jiraannu isaa amma
jireenyi keenya godoon kun inni nuyi baannee deemu iddoo bultii afur qulqulluun ni ta'e manni keenya jireenyi keenya dhagaasa ta'e kattaasa ta'e sagalicha raawwachuudhaan Kiristoos irratti ijaaramuutu nurra jiraata obboloota koo. Hallelujah. Yeroo dhagicha irratti katticha irratti ijaaramnu bubbee yoo dhufe ari'atamni yoo dhufe maqaa isaatiif jedhee jibbamuun yoo dhufe Kiristoos duukaa bu'uudhaan wanta nurra ga'u hundumtuu yoo dhufe nu sochoosu. Hallelujah. Hallelujah. Nu sochoosu gara booddee nun deebisu. Hallelujah. Homtuu iddoodhaan butuu hin danda'u maqaan Waaqayyoo bara baraan akka kabajjamu. Kanaaf namni dubbii koo dhaga'ee akka Abshaala dhagicha irratti mana isaa ijaarrate dhagichi immoo kakuu moofaattis illee isaaniin geggeessaa akka ture. Hallelujah. Isa keessaa bishaan dhugaa akka turan isa duumessaan ibiddaan akka geggeessaa ture innis immoo Kiristoos Iyyasuus kattaa isa ta'e akka ta'e dubbata kutaa kanarratti. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Namoota dubbii Waaqayyootti jiraatanii kattaa kanarratti ijaaramanii jiraatan amma dhumaatti cimanii dhaabbatan Waaqayyo nu haa taasisu. Ameen. Isa kaan dhaqaa dubbifadhaasin yeroo keenya wajjin deemuudhaaf dhaqee hin dubbisu in argattu sin dhaxxanii yoo dubbifattan. Kanaaf egaan yeroon barumsa isaarraa qabxii isaarraa walitti qabu gaanii duuka buutuu dhugaa ta'uudhaaf kan namarraa barbaachisu sagalechatti jiraachuudha. Akka dubbichi jedhutti jiraachuudha. Sagalichi nu keessa jiraachuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Dhagicha isa ta'e kattaa isa ta'e isatti jiraachuudha. Isarratti hundaa'uudha. Sagalicha irratti hundaa'anii dhaabbachuudha. Kanaaf egaan Maarqos 13:13 irratti isa dhumaati. Teksii koo har'aa isa dhumaati. Maarqos 13:13 akkana jedha. Dubbiseetan raawwadha walitti qabee akkana jedha. Anaaf jettanii hundumaa biratti kan jibbamtan in taatu. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu hin fayyaa isaaniin jedhee. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu. Anaaf jettaniidha iddoo kanatti. Anaaf jettanii hundumaa biratti kan jibbamtan in taatu, in jibbamtu. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu hin fayyaa jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sagalee kan namni qabame sagalee kanarratti ijaarame. Hallelujah. Namni dhaabbate akkasa mana dhagaarratti ijaare Abshaalichaa ogeessa ta'e sana akka kana jechuudha. Wanti nuraasu baay'ee jira. Chaalenjoota baay'eetu jira. Dhuguman isiniin jedha. Namoota baay'ee nan dhaga'an maali biyya lafaa keessatti qabeenya qabaatanii fudhatama addaa qabaatanii waan baay'ee akkuma carraa gaafa amananii dhufan qabeenyi jalaa dhumuu danda'a. Namoota akkasii an argeera. Isinis argitaniittu yaada. Fayyaa kan dhaban jiru. Fagoo maaliif hin dhaqamu? Caadhumti seenna gargaaraa turte. Warra qaalluu keessaa dhufte amante. Al tokko baqaan gungumti. Isin jedhaan hin gungumin jedhaan. Yeroo baay'een dhukkubdi. Maalli bakka erga amanuun koo maal naa godhee ergan isatti amane maaltu naa ta'e jechuu barbaadde gaaf tokko akka jennaan ittiin dheekkame. Fayyuun keenya lubbuu keenyaaf malee wabiin fayyaa taatu hin dhukkubsattanii hin deegdanii hin ari'atamtanii hin jenne hin jibbamtanii hin jenne hin jibbamtu hin ari'atamtu. Hallelujah. Kanaaf akka jedhe biyya lafaa keessaa isaan baasin jedhu biyyuma lafaa keessatti isaan eegaan biyya lafaa mo'eera. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf egaan kun hundumtuu isinirra ga'aati. Garuu amma dhumaatti cimee kan dhaabbate inni hin fayyee. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni amma dhumaatti cimee dhaabbate chaalenjii mo'ee, dhabuu mo'ee, argachuu mo'ee, jibbamuu mo'ee, ari'atamuu mo'ee. Kiristoos kana wajjin amma dhumaatti kan deeme inni duuka buutu dhugaadha. Waaqayyo kana goonee
hamma dhumaatti warra cimanii dhaabbatanii isa duukaa bu'an Waaqayyo nu haa taasisu. Sagalee dhageenyatti akka jiraannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Sagaleen isaa nu keessatti iddoo haa qabatu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Eebbifamaa. Ameen. Waaqayyo isin haa Ameen. eebbisu. Waaqayyo si haa eebbisu.